Hudduu nama tajaajila taatee? Tajaajila jaala. Rabbi jaartii na gaazexaa yeroo laatatiin jagaajee. Maaluma jetti? Walii galee lakka. Walii galtanii? Dhufuu eddeere? Walii tokko. Akkam goota ofiisiin dhuftee? Akkam goota dhugaa? Koodiidha warra wanni sun dubbiin kun bakka koodiidha. Koodii bananii haasa'uu hin ta'u. Akka godhamu. Yoo isin ifaa dhaamsu hin jettu. Ifaa dhaamsu biraama si. Hin beektan kana jarrabdee sana. Hin jarraba. Duraan. Hin jarraba. Osoo jarrabe waan qabbana keessa na teessisu oma akka duraan dabartee sanitti deemame waan jedhu waan beeku qabbana hin ajjeesu. Akkam godhuu fedharee? Satti godha kana. Rabbi si alaaffisu abii. Hin jenne. Haallo. Salam no. Dhiirri maa ergata bara. Halkan sagalee dhiiraa namatti hin tolu barmaa. Halo. Assalamu alaikum. Waalaikum salaam. Akkam fayyaa keetii asli. Alhamdulillah. Sagalee dhiiraa halkan namatti hin tolumi. Hin tolu wallah. Obboleessa wayyaa koo obboleettirra. Obboleessa wayyaa obboleettirra. Obboleessa maali? Akiraa. Obboleessa Akiraa. Eessarraa obboleessa Akiraa? Ani moo Itoophiyaa. Dhugaa? Dhugaa rabbi. Fayyuma? Dhugaa jira. Gaafii si gaafatu fiifa manaa godhiti. Moomaa rakkoo hin qabu obboleessa Akiraa gaafadha biif. Obboleessa ni qabda gara asaasa wanni kana laasaanoo. Jirbil ka jedhamu obboleessa jirbil jedhamu ni qabda. Hin qabu. Wallahi. Hai wallahi bilbila isaa barbaadee fi ajaa irraa qaba. Obboleessa kiyya raamu. Maal itti ajaa'amte? Hiriyaa kiyya ture. Waasi jalaa fudhatee badeere. Ara wallahi maan furanne wallahi. Barbaade tuma isa barbaade to bilbila isaa hin qabaa ture see mina jalaa jijjiirameeti. An obboleessa Lasaanoo jedhamu hin qabu obboleessa kiyya maqaan isaa Abdul Jabbaari. Tokko Abdul Jabbaari. Laasaanoo ta'a biyya Laasaanoo jechuudha. Lasaanoo miti lakka. Itayyaa. Laasaanoo gara Basaasoo jechuudha gara Sumaalee hin beekne achi. Biyyi keessan nama Itayyaa akka ta'e hin beeka. Yoom dura? Waggaa tokko dura. Waggaa tokkoof baatii afur akkan. Eenyu maqaan isaa? Jirbii. Jibriilii. Jibriil eenyuti? Abbaan beeku wallah Jirbiili garuu. Aboo obboleessaallee isatu obboleessa asliiti siin jedhee? Eeyyani. Hayyee. Kataan bilbila isaa qabaattee fiyu. Aboo sobdee qalbii nan balleessin obboleewwan lama karaa suudii kana jalaa bade amma mucaan tokko maqaan isaa Jibriilii garuu tiruu miti abboota keenya lamantu obboleewwanii suudii deeme jedhanii achi buutee isaa dhaba waggaa 7 sun. Jirbiili dheeraa gurraacha wayii. Bifa isaan beeku ani waggaa 20 erga biyyaa deeme. Magaalu. Teekwaandollee baratee fixee jira black belt minaamin ni qaba. Nuti obboleessa akkasitti nama akka harree dhiitu hin qabnu dhiisi bakka dogoggora. Ani obboleessa akkasitti akka harree quuftee ol utaalee nama akkas naan jedhe wallahi akkas naan jedhe wallahi garuu inni. Obboleessa asliiti siin jedhe? Eeyyani. Kam inni badaa zarii teenya keessa akka harree quuftee nama dhiitu rabbi.
Ani waggaa diidama eega biyyaa bahe. Maqaa beekoo buraddeetti maaf akkas naan jedhee baalla. No, erga waggaa biyyaa bahe waggaa diidama. Waggaa diidama kana keessatti namni tukaandoo miti waan biraatu baratee xumuruu danda'a si galee. Hin danda'ayyan. Garuu amma mucaan Jibriil kuni ka abbaan kiyyaaf abbaan isaa obbolaa Su'uudii deema jedhee achi buutee isaa dhabam. Baararra gahee Abdulqawii kana biraa yeroo tokko bilbilee jedhan. Obboleessi kiyya immoo kanarratti dhalate tiruun kaadhaaf abbaan takka waggaa 4 gahee amma Su'uudii makana deeme sun immoo Yaman sanaa gaheera isallee achumaan Su'uudii deema jedhee hafuura isaa dhabne. Amma ka biyya jiru tokkochi sun immoo ka haadhan takkaa tokkocha suni tayyaan jira. Ijoolleen immoo ay guddoo tiyyaa hedduu jarlee wanoo miti biyyaan deemne biyyuma jira. Okay, kun dammoo biyya Laasaanoo fi Basaasoo jedhamsan inni jiranii uummanni miilaan deemu kun gara Laasaanoo miti Losaanooti. Losaanooti hin akkasi bakka Kazanaanis achi torbaan takka taa'ee beektaa? Haye. Geessan Itoophiyaa gara biyya biraa deemuu fi karaan cufaa ture xiyyaara biyya sanirraa yaabbadhe. Okay. Anna yeroo san isa bira ture beektaa isa bira waggaa turu san xiqqoon okkubee ture kazaan bilbila baqqanii qabaa ture bilbila siyaasa bilbili sana jalaa bade malee. Wallahi inshallah yoga biraan akkana eena gaafate lakkoofsa kee keessatti erga barbaade hin beeku wallah. Obboleessa kiyyaa miti baay'ee. Obboleessa tiruu nama Jibriil jedhamu qabu baay'ee. Ayya bakka sharakkoon qabu waan maraafu. Ayya rabbi si ayir. Amin rabbi si afayyu sillee bee sirraa kaasu Allah. Ayya. Black belt gurraacha qaba. Seenaa qofa ispoortanyaa mana keenya keessa. Seenaa hamaki. Ani osoo duute sin galchu inshallah. Deemee deemta bakka biraa meseenjaruma keessa tarta. Tare. Anti ya huna ukubara au deemete ni ngrafeo. Allo? Wai Asli. Nagia? Assalamu alaikum. Waalaikum salam. Jirtu? Jira alhamdulillah. Baga jiraat. Baga walumaan jira. Nee sarraay? Manaan. Cairo. Cairo na nuka? Asli. Oh. Maal taate ijii kee diimatee jira? Ukubara wallah. Sarraay ibnan aarsiin inatti midhadhafi. Rabbi si haa fayyisu. Akkatti jaallu ni beektaa? Hin beeku. Bakka baay'een si jaalladha. Dhugaa. Garuu akka obbolummaanii. Jaartii kee uturaatti si beeku. Rakkoo miti. Porofaayiliin garuu suuraan keetii miti rakkoon. Akkam kiyyaa miti maal jechuudha. Kaameeraan hin banadha garuu. Maabraatiin hin jiru malee rafaa jira beektaa? Sagaleen keetii fi porofaayiliin kee waliin fakkaatu. Ilaalama. Kaameraa ifaa shaashaa akkana butii uffisiisi sirkii akkatti. Amma Mee? Asli kalas guyyaa biraan. An taa'eetuma si eegaa? Ka'ee maabraatii bobeessuree? Ka'ee maabraatii bobeesse. Yaa Asli dhiisii rafaa jira dhugaa. Nu bira immoo baay'ee ni qabbanaa. Akka obboleessatti eegana jaalate ati ka obboleessa kee kaatee of hin garsiifne hin sobdaa jechuun jaalalli kee. Dhugaan si agarsiisa garuu saayiba kiyyaallee rafaa jirti.
qabbanallee jira amma ka'ee maabiraatti yoo amma bobeesse. dhageeffadhu sitti maan yoo akka obboleessaatti na jaalatte ka'uuf na barsiisi yookaan sobdee miira keessa na galchite na xabbasuu barbaadda jechuudha natti qaalessuu keetti No, waan si xabbasus hin barbaanne akka obbolummaan si jaaladhe. Garuu ka'ee bobeesse yoo jettees obboleessan cinqanii na garsiisi. asli kiyyaa yoo na laalte bichaa na jaalattaa jechuudha. No, yoo si laale si amana profaayilii kun kee ta'uu malee jaalalaa miti an jaalala nama kamuu Dhugaa kiyya ani hin kijibu. keetti miti. Dhugaa kiyya No, never, kana fakkaatu. never. Asli lakki dhiisi yoo kiyyaa sayoo hin Hin adabamu. qaxxaamta. Wee waan barbaade na adai. Dhugaa amma gabba weedaa maaliif saayiba kiyyaa rafaa. Saloon irratti deemi, saloon irra dhaq. Galatooma. Ganaa leenca faasii kennan yoo profaayiliin kun kee ta'e akkana jiraatte deemi ababaa 12 galatoomaan jedhanii gabay dubartiin babbareedina sana jettee leenca guurtee hiyyooti ofii jijjiiraa jirti gowwaan ta'ini carraadha kun carraadha. Fedhu ani baay'ee laayibillee ani viidiyoolee hin gadhiisu laayibillee baay'ee tiktookiin fayyadamu garuu. Eessa jirta? Suudiin jira. Meen agarsiisi kaaka'i saloon irratti gabbay saala irratti. Lakki dhiisii aslii. Dhiisaa jiru Yeroo dhugaa. baay'ee ni qabbana. Homaa rakkoon qabu deebitee baxxaariyaa jala ciiftaa ka'i kun haaniin faantu saloon mara jirti. Ijoollee as jala jiru hedduu warra suudii jiru. Karaa taa'ee daayee. Hin sobdisiin jedhaa jira wallaahi namni 200 kun hundi isaa. Hin sobdi. Wallaahi warri koomentii guutuu hin sobdi jedhaa jira ka'i. Oh my god. Waalaikum salaam Sumayya. Asli amma hona ilaalaa jirta. Ifaa ibsi ifaa. Dhugaa namni rafee jira beektaa. Rakkatuu billi godhii hin dhaabsita daqiiqa sekondii 2 booda hin dhaabsita. Hin turtuu bar. Halas waadaan si gala bor gaafa intini jiraatis. Hin barbaadu an qaxaroon barbaadu eegaa hagana kaate suuta takkatuu billi godhii dhaabsi. Dhugaa na loltee Bannaatish. bor hojii qabdii. Bannaati shaaniyye. Bannaati shanee qoonyo ibsi. Asli Takkitti. Iqirtaa I'm sorry. Ati dukkana keessatti malee hin beektu. Dukkanaa dhiisiiti ani laayibuu man seenu iyyuu. Ati ta dukkana keessatti baratte hin sanaxxalle kottu. Suuratee shokoysitee manaaman. Ara shamarran keenya sanaxxalaa bannaa. Arrabsi jedha tokko subhaanallah toruun baddu. Arrabsi naa jedha. Na dhukkubaa jira maal nama arrabsare? Yeroo nama arrabsu kan duraan nama arrabseeyyuu dhiifama gaafachuu qaba na dhukkubaadha. Galma waalaikum salaam habiibi jirta. Kabalina dhukkubaadha wallaahi. أهلا أهلا أهلا
كيف الحال؟ How are you Zol? Hello. What's your name? Arab goa. Arada usai dia. In Arab goa ina zichi alawana. بحبك طلقني. I love you. عشان بربير. يلا بدك شي؟ مريم. والله ثم أنا ضفت. والله وانا وجيك ثانية أنا ضفت جبت. بير فرنجي. بير فرنجي متاكيات في جوزفت.